Naannoo Oromiyaatti opereeshiniin waraana bilisummaa Oromoo adeemsisaa jiru haala ariitii qabuun milkaa'aa kan jiru waggaa ta'u mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo loltoonni waboo bakka to'atan hin qabanu jechuun waakkatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa karaa dubbii himaa isaa ibsa baaseen waraana bilisummaa Oromoo bakka tokkollee hin to'anne oduun torban kana akka waan bakkoota garaagaraatti magaalotaa fi gandoota hedduu to'ataniitti adeemsifamaa jiru waraana propagandaatii jedhaniiru. Dubbii himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa akka jedhanitti waraanni isaan shanee jedhanii waaman daandii fi bakka to'ate tokkollee hin qabu jedhan. Obbo Geetaachoon itti dabaluun akka jedhanitti loltoonni kunneen bosona keessaa ba'uun sooraa qofa of kaasanii bosonatti deebi'u jechuun dubbataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo godinaalee Gujii, Booranaa fi godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti bakkoota hedduu qabachuu fi to'achuu isaa garuu ragaan jiraattota irraa argame ni ifoomsa. Ragaaleen naannoo irraa dhufan ibsanitti godinaaleen Gujii, Booranaa irra caalaan isaanii harka waraana bilisummaa Oromoo jiru. Naannawaa Finfinnee hanga Ginda Baratii fi Sulultaatti sochii waraana bilisummaa Oromoo akka jiru odeessa jiru ni ifoomsa. Roodmaappii sobanii bituu jedhuun kan durfamu caasaan mootummaa Itoophiyaa kanaan duras erga waraanni TPLF waliin eegalee booda yeroo kumaatama barbadeessineera jedhe yeroo biraa ammoo gareen kun farra biyyaati jechuun uummata gara adda waraanaa deemee akka lolu himuun yaada horaasaa tureera. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa waliigaltee waraanaa gareeleen isa waraanaa jiran TDF fi WBO'n taasisaniin sodaa keessa seenuun hidhattoonni loltoota WBO gara maatii isaaniitti akka deebi'aniif kadhachaa jira. Arraba lamaan kan dubbatu gareen maafiyaa mootummaa naannoo Oromiyaan hoogganamu waggoota sadan darbaniif maqaa shanee jedhuun dargaggoota nagaa ajjeesaa fi hidhaa tureera. Nafxanyaa waliin hojjechuu akka qulqullummaatti lakkaa'a uummata Tigraay waliin dhaabbachuu immoo akka cubbutti kan ilaalan gareen sirna nafxanyaaf ergamtu PP'n Oromiyaa adeemsa siyaasaa fi saayinsiin hoogganummaa kabaduun raafamaa jiru. Hunda caalaa cubbuun isaan saba Oromoo irratti dalagan kan isaan yaaddeessu harcaatonni OPDO duraanii yeroo carraan isaanii gabaabbatee jiru kanatti illee sobaa fi holola farsuutti fufaniiru. Karaa biraatiin uummati Oromoo carraa deebi'ee hin argamne kanatti fayyadamuun ijaa fi gurra isaa hololaa fi shira mootummaa irraa eeguun qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo eegale akka milkeessaniif hayyoonni Oromoo dhaamaa jiru.